Aisha marka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii baga jiraatan isin jenna. Jirra galanni isaa hin badin. Arras jirra bullee bareellee arginee jira. Eessatti argamna? Gadaa Resort lakkoofsa tokkotti argamna jechuudha. Akkuma gartee hiriyoota kiyya wajjin jirra. Bariin guyyaadhaa hedduu miidhagaadha. Gadaa jechuudha. Hedduu namatti tola. Hedduun gadaa kun waggaa biyaan waggaa 8 dura naannoo kana dhufee tura yeroo san mukkeen amma akkanatti argitan dheeraawwan kun jechuudha. Naannoon akkatti bareedu kun baay'ee akkasumas miti mukkeen xiqqoolee ture. Natti anaayyuu dagadheen ture jechuudha. Asiin karaa garana karaa isaan uffanaan seene waan ta'eef jechuudha. Erga garana tareetiin karaa mana fincaanii erga baheen booda beekeyyuu hedduu miidhagaa hedduu namatti tola. Oolman guyyaarraa immoo hedduu bareedaadha. Gadaa lakkoofsa tokkotti argamna jechuudha. Akkuma argitan hiriyoonni kiyyatti na bira jiranii. Kan biraallee asitti argitan jechuudha. Isaa asitti argitan kana seenaan isaa guddaadha. Isa kana jechuudha. Seenaan isaa guddaadha. Seenaa isallee isin barsiisa. Isammoo ni beektaniyyuu hiriyaa kiyya yeroo baay'ee wajjin jirra waan ta'eef waliin guddannee waliin biyya haanee ni beektan seenaa wal barsiisnee jira. Isa kana immoo isuma guddatee hagana ga'e argeeyyuu xiqqaa beeka malee hagana isaa hagana ga'e nagarre. Kanaaf maal fakkaata iyyuu warra kaan fakkaata miti. Huccuullee akkuma jara ta'anitti qabatee deemaa martoo. Hundaaf rabbi haalaafisu amma gatti argamne jechuudha. Gadaa lakkoofsa tokkotti argamna. Hedduu miidhagaa dhugaa dubbachuudha. Baay'ee namatti tola. Viidiyoo isaatti garagalchee duuba isaa isinii mara. Waan dhuynis guyyaarraa maal akka dhugu immoo walumaan laallaa jechuu booda. Maal ajjettan sin? Loozii jedhanii jira. Loozii ajjettan sin? Loozii ajjettee jira. Okay. Loozii ajjettee na fakkaate hin beekan. Loozii kana akka inni ta'e garuu na beekalleedha. Ani immoo shaayii ajjedhee shaayii maal jedhanii bakorreenti jedhanii. Ati akkamti shaayii bakorreenti dhuyidaa kanaan hin jenne xiqqoo sagaleen kiyya kun waan na duudeef sagalee kana jijjiiruuf malee waan biraa miti. Namoonni karaa biraatti nama fudhatanis ni jirta waan ta'eef sanii fi mitaan shaayii kan jedheef jechuudha. Xiqqoo oowwii amma qabbanni waan jiruuf gugurraachoofne illeedha. Akkanatti jirraa shaayii dhuunee booda walitti deebinaa isin jennaa mee duubaa achi doorsiniitiin isin agarsiisna akka gadaan keessi jiru jechuudha. Gadaa jechuun laalka seera gadaatirraa kan dhufe natti fakkaate waan ofiitiin boonaa jechuudha namni hunduyyuu. Nutis immoo gadaa keessatti argamneetiin shaayii fi dhugaatii oowwaa jechuudha subii waan ta'eef yeroo ammaa kanatti oowwaa waan nama barbaachisuuf isaanis loojii ayyatanii shaayii ajajadheen jira. Osoo yeroo gargaraa taate immoo ni jira jechuudha dhugaatiin gurguddaa. Warri dhugaatii gurguddaa feetanis yeroo biraa walitti deebina. Hundaafuu amma shaayii dhuunee qaama keenya ifnaa gadallee maal akka ta'e wajjumaan laallaa jechuudha. Achi isin izoorsee viidiyoo xiqqoo isin maree isin agarsiisa. Walma guyyaarraa maal akka fakkaatu wajjumaan laallaa isin jennaa shaayiilleen dhufaa jirti. Hanga silaa isin geenne korreentilleen dhufaatumaan jiran fakkaate. Rabbi haalaafisu kaa wajjumaan laallamee achi izoorsinee viidiyoo isin agarsiisna maal akka fakkaatu gadaa keessa xiqqoo isin ijaan isin agarsiisna jechuudha isin asiisa. Kun gubbarra odatu jira. Jala duraan bishaantu jira amma immoo sa'aatiin bishaan hin geenye. Hedduu miidhaga gadaan hedduu namatti tola waan keessaniin boonaa waan keessanitti fayyadama. Keenyumatu keenya malee kan namaa keenyan ta'u numatu immoo keenya kana jabeeffachuu qabaa isiniin jira. Hedduu miidhagaa jechuudha gadaan manni algaatis siree moo maal jettanii manni siree illee daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhufee jira jechuudha. As jira jechuudha. Kuno asitti argitan shaayii korreentii jedhan sun kana kuno shaayii fi maal jettanii shaayii korreentii ka jedhanii. Inni asitti argitan kun immoo loos jedhama. Warreen duraan dhugaa turtan ni gartanii. Hedduu miidhagaadha jechuudha gadaan waan babbareeda qabatee dhufee jira. Haala bareedaadhaan kan nama keessummeessan jechuudha. Kanaaf warri gadaa dhuftaniitiin daawwachuu fi ilaaluu barbaadan dhuftanii daawwachuu ilaaluu hin dandeessan isin jenna. Kanaaf shaayiin bakorreenti ka jedhamu kun kana muranii keessa kaanna fakkaate. Hambasaadha akkasirra jiru kun silasi. Okay, akkasii isa leenca jedhamu san jechuudha. Afaan warra kennaa ka warra ollaa kunis nu jeeqe. Ilkee maan haadhoosnu. Ayyee galatoomi. Kaameramaan amma nama biraati addaan dhoosuu dadhabee jira akka meesharraan dhoosan asiin dhoosan na fakkaate. Rakkoon qabu seeni waan keetii miti kun waan keeti. Waan keeti kun asitti argamaa jechuudha innis akkana fakkaata. Itti naanage sukkaara itti naanage nakkenne. Akkanatti jechuudha asitti argamaa jechuudha gadaa warreen gadaa keessa dalagan isaan kana seeran nu keessummeessaa jiranii jechuudha maaksii diratanii. Koronaan garuu ani argeen beekuu hin jira jedhanii biyya keessa achittu biyya san ittuu hin qabne asitti waan akka uummatni fakkaatu
Kanaaf akkamiin haala kamiin nama keessummeessan? Gaariidha. Okay, customer keessan seeran keessummeessanii jechuudha. Hedduu galatoomin hojii seeran nu keessummeessaa jirta. Baay'ee turte as keessa hojii kana. Yeraan tokko ture. Okay, waggaa jaha jechuudha. Ani san dura dhufee tureyyuu yeroo sana mukkeen kunis xiqqooledha. Biyaan sana waggaa 8-9 ta'uun oolu yeroo bakka kana dhufu. Amma natti jijjiirameeyyuu. Mukkeenis guddatee jira. Haalli hedduu namatti tola. Baay'ee miidhagaadha. Namoonni as keessa hojjetanis afaanuma keenya fayyadamanii dur immoo akkasin agarreete. Kanaaf haala gaariidhaan kan nama keessummeessaa jirtan. Manni argallee firellee ni jiraan fakkaata. Manni ciisisaa jechuudha. Okay, kanaafuu jechuudha warri biyya biraatti argamtan gaafa biyya abbaa keessanitti dhuftanii jettan kunoo isaanuma isin keessummeessaa manni ciisisaa ni jira. Keessummeessullee kunoo akka argitan kana seeraan nu keessummeessaa jiranii jechuudha. Kanaaf filannoon keessan waan keessan isin haa ta'u. Filannoon keessan gadaa haa ta'u jennaan. Ayyee nagaan uffatee galatoomiyatillee dhuuf jiraadhu. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya kan itti argamna akkuma reefnee gadatti argamna. Isinoo gadaa kana dura dhuftanii beektani? Gadaan sagalee keessan xiqqoo. Gadaan baay'ee namatti tola. Ayyee. Akka magaalaa Adaamaatti gadaan kun hedduutu jira. Ayyee. Kun amma gadaa lakkoofsa tokko jedhama. Okay. Gadaan lakkoofsi lama immoo kanarra baay'ee bareedaadha bifa haarawaan bareedee hojjetameetiin jira. Achillee Lainee daawwachiifna jechuudha daawwattoota keenya. Jechuu barbaadetti. Ayyee. Gadaan baay'ee namatti tola yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa turre maamiltoonni baay'ee asitti fayyadamaa turanii. Ayyee. Ammas immoo dabalataan gara biraatitti kana caalaa bareedee hojjetamaa jira. Sanillee arguuf teettanii isin argisiifnaa isin hundee kabajamtootaa fi daawwattoonni. Kuush 5 show. Kuush 5 show. Warri as jalatti argamtan jechuudha. As jalatti argamtan laayikii sheer akka gootan. Asumaan isin gaafanna. Kanaaf warri daawwattoonni kiyya jechuudha gaafa biyya abbaa keessanii dhuftan magaalaa Adaamaa gadaa lakkoofsa tokko gaafa dhuftan jechuudha hedduu isin keessummeessanii qeebaltillee akka ajaa'ibaatti isin qeebalanii jechuudha. Kanaaf gadaa lakkoofsa lama immoo eessatti akka argamu anis hin beeku. Wajjimaa yeroo biraa akka deemetiin isin garsiisu isin daawwachiisu abdiin qaba. Mee hiriyyaan kiyya kun maal jedha mee isallee isin dubbisiisa. Abbee ati maal jedha kana dura dhuftee beektaas? Kanaan dura yeroo takka dhufee beeka. Ayyee. Gadaan iddoo bashannanaa Oromoon qabdu keessaa tokko. Ayyee. Gadaa riizoortiin baay'ee iddoo bashannanaati. Haalli hundi baay'ee namatti tola. Ayyee. Kanaafuu namoonni yeroo ammaaf biyya alaa jirtanis gaafa dhuftan iddoo bashannanaa Oromooti itti dhufaa bashannanaa isiniin jenna. Baay'ee gaariidha. Akkaataan itti arge baay'ee bareeda. Okay, galatoomi isin jenna. Ahmed keenya galatoomi. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya akka itti argamnu akkuma jenne jechuudha gadaa lakkoofsa tokkotti argamna. Oolman guyyaa irraa akkana fakkaata. Kanaaf yoo danda'an ammas keessa deddeemee viidiyoo babbareeda isinii mareetiin isin biraan ga'a jedhee abdiin qaba. Kanaaf gadaa lakkoofsa lama yeroo biraa isin daawwachiisa. Akkasumatti shaayii korreenti kiyya wajjin nagaatti naaf ta'a isiniin jechaa isin jaaladhaa isin kabaja. Akka isin na jaalattanis abdiin qabaa warri na hin jaalannes immoo akka isin of duratti na jaalachuuf akka isin yaaddan abdii godhadha. Kanaaf anis booda kara shaayii kiyyaa deemuun kiyya shaayii kiyya dhugeetiin ofirraa boqonnaa gochuun kiyyan oolu. Bakka babbareeda hedduu deemee isiniif waraaba jechuudha. Namoonni hedduu gaafii hedduu irratti dhiyeessaa jirtanii. Maaliif aanolee maaliif hin deemne maaliif nuun agarsiisne calanqoon maaliif hin deemne naannawaa sallaa maaliif hin deemne hedduun keessan gaafii adda addaa irratti dhiyeessaa jirtanii. Yeroo dhiyootti jechuudha bakka hunda deemee isin agarsiisa. Homaa rakkoon hin jiru isin qofti nagaa naa ta'a. Viidiyoon isiniif gadhiisu sheer gochuudhaan laayik sabskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Maalifuyyuu yoo isin sabskiraayib gootan yoo isin immoo laayik gootan yoo isin koomentii jalatti yaada gaggaarii naa barreessitan viidiyoo tokkicha yoo isin laayikuma 10 galchitan ani jechuudha gammachuudha waan babbareedaa isiniif hojjedha jechuudha. Yoo isin immoo cal'istanii anuma laaltanii isin dhustan immoo akkamitti hojjedhee isin biraan gaare. Wow, sirriitti mi'aakam. Kanaaf loozileen hedduu namatti tolaa jiranii. Bu'uura namatti tola. Akka buna aannan qabuutti hojjetama baay'ee furdaadha. Yoo qufaa yookiin utaalloon isa jedhamu sun nama qabee waan kanatti dhugan baay'ee mijaadha namarraa balleessa. Fayyaafis qaama namaatiifis bareedaadha isin jedha daawwattoota Kuush 5 show baay'ee isin jaalannaa galatoomaan of jiraadha. Dhugaatiin kun kenna kan waliinitti isiniin jenna ayyee nagaan ta'a galatoomaa isiniin jenna. Ayyee isinillee galatoomaa ulfaadhaa akkana jira kun isin garsiisaa
isa shaayii korreentii jedhamu jechuudha warri osoo hin argin waggaa dheeraa turtan akkana bareeda. Dhuguma kunis jechuudha yoggaa utaaloo nama qabuu fi sagalee amma akkana furdattee kan agartanii miti akka nama dargaggoomee na furdattee kana jechuudha. Kana namarraa akka inni balleessuuf jechuudha. Kanaaf gadaan keessanii gadaa dhuftaniitiin daawwadhaa isiniin jedha galatooma oolman guyyaa irraa magaalaa Adaamaatti taasisne gadaa lakkoofsa tokkotti taasisne jechuudha hedduu miidhagaa ture. Kanaaf naganaaf taa'atii bakka jirtanitti nageenyi kiyya isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti. Like. Karabichoo ittulee jawaabuudhaan gadoo deebi'uuf irra.